magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti xumuramee eebbifamuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa hordofee hiriirri deeggarsaa gaggeeffameera. Hooggansii fi hawaasni aanaalee kutaa magaalichaa sadan keessaa walitti babba'an dhaadannoo garaa garaa dhageessisaa miira isaanii ibsataniiru. Hawaasni dubbifnes xumuramuun hidhichaa bu'aa tokkummaa fi waliigaltee isaanii ifatti kan mul'ise ta'us dubbataniiru. አንድ ላይ በጋራ ሆነን ይሄን አባይ ጀምረን ስላስጨረስነው እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። Hidha አባያ kana tokkummaadhaan waliin taanee jalqabnee xumuruu keenyaaf gammanneera. Kun ammoo dhaloota dhufuuf injifannoo guddaadha. Nuuf seenaadha. Ijoollee keenyaaf ammoo qabeenya. ለኛ ታሪክ ለልጆቻችን ደግሞ ሀብትን ዋሶፍታናን አከክያት ባም ገመቹ ጉዳነት ዳጋሜ hawaasa tokko biras hawaasa biras geenye hiriira kanaafis uummata bira hawaasa keenya bira bakka jiraannuttis geenye dubbisaa turre uummanni keenya gammachuu kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Haa ta'uuti immoo akka dargaggeessatti immoo ilaallu hidha haaromsa Abbayyaa kun xumuramuu isaatti dhaloota dhufu dargaggeessa kanaaf bu'aa guddaa kan buusuu fi jijjiirama biyya keenyaatiifis immoo gahee guddaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Jijjiirama biyya keenya keessatti jijjiirama dhaloota dhufuuf akka kootti jijjiirama dhufu keessatti gahee guddaa qaba. Bu'aa guddaas qaba. Jijjiirama keessatti qaba. Rakkoo dhabdummaa garaagaraa keessatti biyya keenyaaf furmaata ta'uu danda'a yaada jechuudha akka kiyyaatti. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Girmaa Kabbadaa hiriira haaromsaa guddichi Itoophiyaa humna waloo uummataan kan ijaaramee fi mallattoo badhaadhinaa biyyattii ta'uu ibsaniiru. Uummanni biyya kana seenaa qaba. Seenaa keessatti immoo ashaaraa qaba. Ashaaraan dhalootatti ce'u qaba jechuudha. Eegni Abbayyaa seenaadhaanis keenya ni dandeenya kan jedhamu uummanni kan itti agarsiisedha. Miirri Itoophiyaan ni dandeessa jedhu miirri Itoophiyaan ol ka'iinsa isheetti agarsiiste hidha haaromsa Abbayyaa kana waan ta'eef hidha haaromsa Abbayyaa kun ol ka'iinsa biyyattii kanaas guddina dinagdee keessatti misooma keessatti humna siyaasaa biyyattii ta'uudhaa fi dippiloomaasii cimsuudhaan sadarkaa kana ga'e. Fedhii misoomaa lammiilee dhugoomsuudha darbees Afrikaanotaaf faayidaa guddaa akka qabaatus dubbataniiru. Uummanni keenya uummata misoomaati. Uummanni misoomaa yeroo kamuu hin quufu jechuudha. Misoomni uummataan kan mirkanaa'u, nageenyis uummataan kan mirkanaa'u, misoomni har'a jalqabni kun kaka'umsa guddaa uummata keessatti, daa'imman keessatti, qaama hundatti kan horeedha. Biyyi keenya dhaloota bu'uurarraa bu'uureessuudhaaf ashaaraa kaa'uu darbuu keessatti argama. Ashaaraa kaa'uu dhalootaaf waa oomishuunis dhalootaaf waan ta'eef dhaloonni har'a ashaaraa kaa'e dhaloota boruutiif ergaa guddaa dabarsa waan ta'eef dhaloonni borus isa kana hubatee guyyaa har'arraa eegalee dhaloota boruutiif qaamni hundu ashaaraa kaa'aa kan itti deemu.